Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa kabajaa ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaaftuu Lamaa laalchise qophii addaa qopheessine kutaa tokkoffaa torbee darbee isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Profeesar Asaffaa Jaallataa, Profeesar Muhammad Hasan, Obbo Lubee Birruuf, Obbo Abarraa Tafarraa waliin maree bal'aa goonee kutaa lammaffaa isaa immoo kunoo har'a qabannee dhiyaanneerra. Waldaan Maccaaftuu Lamaa dagaagina aadaa fi aartii Oromoo keessatti shoora inni qabu Profeesar Muhammadiin gaafachuudhaan maree keenya irratti fufna. Egaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan isin affeeruudhaan gara sagantaa keenyaatti isin ceesisna. Profeesar Muhammad aartii fi muuziqaa akkasumas immoo aadaa Oromoo dagaagsuu keessatti qooda olaanaa kan qabu baandii muuziqaa Arfanqalloo bara dukkanaa sana keessa Finfinnee dhaquudhaan agarsiisa aadaa Oromoo uummataaf dhiheessuu bira taree akka bakka walgahii Maccaaftuu Lamaa itti adeemsifamu hedduu irratti argame. Uummata bashannansiisuun isaa ni beekama. Mee qoodi sossohiinsa Arfanqalloo kana keessatti maal akka ta'e nuuf himuu dandeessu? Qunnamtiin waldaa Maccaaftuu Lamaa fi sossohiinsa Arfanqalloo gidduu jiru akkam ture? Odooniin gaafii kanan deebisne waa takkaan dubbachuu barbaadaa beektaa. Atilleen beekuu dandeessaa namni kun akka baru je'eeti. Maccaaftuu Lamaa wanni guddaan tokko kan godhe akka laalcha kiyyatti uummanni keenya akka wal baru godhe. Kana maaliif hin jaaseetan yogguun kifilii 7 baru biraanchiin Maccaaftuu Lamaa magaalaa Adaree keessatti yogguu san magaalaa Harar Adaree keessatti baruu ture. Dhaabbateeti warri isa keessa jiru Jeneraal Abbabaa Gammadaa fa'aa booda manguddoo teenya baadiyyaarraa yaaman nama Oromoo kaala jiru yaamaniiti jarri Oromoo ka dhufe sun tokkolleen ka afaan Amaaraa beeku hin jiru. Nuti suggusan tamaarii dila kana beeknee kan hin ta'in baalasiltaana biradeen jeneraalaatu nu yaame isin nuuf torogomtan jedhanii nu fuudhanii mana jeneraalaa amma maqaa isinii tuqe kana ta'ine yogguuchi dhaynu for the first time jeneraala Haile Sillaasee afaan Oromoo dubbatu isaan arge. Namtichi afaan Oromoo bareedaa kana haasawaa nuti translationuu godhuun barbaachisu maal jedhanii haasawan seetan waan gaa yeroo dheertuu dura ta'e cufaa'u yaadachuun hin danda'amtu. Uummanni keenya kilinika jaarrachuu barbaachisa, karaa tolchuu barbaachisa, mana barnootaa tolchuu barbaachisa jeeti manguddoo biyyarraa dhufte sanii wajji haasa'uu turan jechuu. Laal tana maaliif si fide seeta uummanni Oromoo haslaa baalasiltaana ta'ee afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin dubbachuu irraa eeggamuutu yogguu namni walitti qabame afaan Oromootiin dubbata jechuu nama dammayse gartee nama walitti fide achi dura baalasiltaanni Oromoo yoo maqaa Oromollee qabaate nuti Amaara nu fakkaata ture. Edaa kun ummata keenya ija nu bane jechuuf iyya gabaabdutti sanumaa wajja walitti hidhee afran qallootis
karaa aadaatiin karaa kalcharaatiin nama dammaqsuu eegalaniiti achirraa warrummaan Maccaa Tuulamaa isaan kontaakti godhanii achi dhufanii nama gammachiisanii akka sirbi Oromootis akka bareedu akkuma sirba biratti sirba Amaaratti akkasumatti uummata keenyatti akka bareedu kana kan barsiisan gabaabdutti gaa afran qalloo akkuma namni keenya aadaa isaanii sirba isaanii walaloo isaanii appreciate godhan namni muuziqaa isaanii akka dhagahanii akkatti boonanii akkatti gammadan kana kan godhe jechuu sittin dheeressu. Baay'ee fayyaata Profeesar Mahammad gara Profeesar Asaffaatti cehaa. Profeesar Asaffaa seenaa Oromoo keessatti sirna gadaatti aansee sadarkaa sadaffaa fi ol aanaa kan ta'e hundeeffama adda bilisummaa Oromoo ta'uusaa kitaaba kana keessatti ka'eera. Waldaan Maccaa Tuulamaa diigamee waggoota muraasa booda kan ijaarame dhaabi kun ijaarsisaa akkamiin akka inni waldaa Maccaa Tuulamaa waliin wal qabatu nuuf himaa. Sadarkaan kennameef kun yoo akkamitti akka ifa nu godhame? Dhugaadha gaarii kaafte seenaa Oromoo keessatti seenaa iddoo guddaa kan qaban kan tokkoffaa sirna gadaa sirna siiqqee mootummaa gadaa mootummaa siiqqee uummata Oromoo ijaarratee ittiin obbushaa waggaa dhibba baay'ee ittiin obbushee ciminaan karaa dinagdee karaa poolitikaa karaa ilaalchaa ittiin bulaa ture. Karaa taanee kan dhufee ijaarama Maccaa Tuulamaati. Kun seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabu jarrooti kana ijaaran Maccaa Tuulamaa ijaaran warra seenaa Oromoo kan akka gaariitti hubatanii xiinxalanii ilaalanii akka Oromoon waan dhabe sana waan naftanyooti Oromoo boojuudhaan dhoowwatan sana deebi'ee akka dhimisee uummata Oromoo deebi'ee akka cimee irree godhatee biyya isaa keessatti abbaa biyyaa ta'ee ofii kan obbusu yaadanii irratti hojjetanii garuu abashooti kana hubatanii dafanii dhaamsan. Ayuu kana dhaamsan dargaggoota Oromoo akkuma sila Lubeen kaasee ture dargaggoota achi keessa turan waan kan akka gaariitti hubatan waan nyaaba hojjechaa jiru kan hubatanii uummata Oromoo harka lafa jalaan ijaaruudhaan akka inni jaarmaa biraa biyya sana keessatti jaarmaan ifaan hojjechuu akka hin dandeenye waan hubataniif keessumaa maqaa isaanii akka gaariitti seenaa adda bilisummaa Oromoo ijaaramuu keessatti warri maqaan dha'amu Baaroo Tumsaa Ahimad Bunaa akkasumas immoo Xaa Abdii kan kana fakkaatan namooti baay'een jaarmaa kana keessatti hirmaatan harka lafa jiraan ol qabatanii uummata dammaqsuudhaan ijoollee harka lafa jiraan ijaaruudhaan uummata Oromoo warra yeroo durii baqatanii biyyaa ba'anii biyya Arabaa keessa biyya alaa keessa biyya Noord Ameerikaa keessa faca'an wajjin quba ol qabaachuudhaan bara 70 keessa adda bilisummaa Oromoo ijaaran kun sadaffaa seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabu. Jara kana sadan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti hidhamuudha jara kun sadan. Seenaa Oromoo duraas lammaffaa sadaffaa. Baay'ee dinqeedha baay'ee gaariidha. Mee gara obbo Lubeettan deema. Obbo Lubee waldaan Maccaa Tuulamaa Oromoo qofa osoo hin taane saboota kabiroolee akka miseensaatti kan hammate ta'uun isaa silallee kaaftaniittu. Sabooti miseensa waldaa Maccaa Tuulamaa turan kun isaan kamii? Sabni isaan kana keessaati maqaan isaanii namoota yaadataman jiru. Waldaan Maccaa Tuulamaa dammaqiinsa saboota kabiroof bu'aa buuse qaba ka jedhudha gaaffiin koo. Ani maqaa isaanii ammallee yaadadhu tokko Walda Mikaa'el Kallachaati. Tokkommoo eenyu beellamaati nama lama jara kaani sunuman beeka garuu bakkeen irraa dhufan paarlamaadhaan filamanii kan dhufanii Sidaamaa keechaa Walda Mikaa'el Dubbaalaa fa'a kan Sidaamaa keecha turanii
paarlamaa keessatti biyya isaaniittis beekamoodha. Warri biraa Walaayittaa keechee kan Walaayittaa keechaa wannoo duwwaa miti warra paarlamaa keessa jiran duwwaa odoon ta'ini warri Xoonatis akkasumatti ijaan eegamuu turan Sillaaseedhaanii isaanis miseensatti ta'an Machaatu Lamaatti hamma Machaatu Lamaa gadi fagaate jarreen kun warri Xoonaa warra akkasumatti ilaalamuu miti isaanis Dastaa Xoonaa Machaatu Lama miseensa ta'e waan tokko keessa jirta jedhanii raawwataniiti gara fuudhaa jennaan namoonni baay'een Machaatu Lama keessa protestii godhan indaarektilee Sillaaseetti oduun gara kamiin dhiise malee 40 itti faradee ture namtichi. Na Dastaa Xoonaati tokko Walaayittaa keessa jiri. Kan biraa Geedoo keessa hin ture ummata karaa saddeetii kana kan ture warri biraa warri turinis jiru yeroo dhumatu gabaabaa ta'e waggaa 3 keessatti kan hundumaa walitti qabuuni. Kan biraa kanani odoon dubbatini biran dabarree dubartoota keessaa baay'eedha dubartoonni gahee guddaa kan taphataa turte Raabiyaa Abdulqaadir intala Limmuuti. Raabiyaa Abdulqaadirii in erga duuteellee amma xinnoo turteerti ani parsanaalis ishii sirrittan beeka baay'ee jabduu turte ummata Oromoo kana karaa Shanangiree keessatti Machaatu Lamni akka jajjabaatu warra godhan keessa abbaa biyyaa dabalatee ishii turani doktore wannoo dabalatee moggaa dabalatee jarreen kun baay'ee jajjaboo turani ilaal karaa sanna kun baay'ee rakkoodha. Ishiin dubartii taatee akkasitti mudhii qabattee waggaa Oromoodhaaf falamtee Machaatu Lama keessatti wanni jettu ishiitu mana hidhaa galchuudhaaf turani namni paarlamaa keessa jiru akkasumatti ittuma dhiisanii ni dhammalee. Naa kan ishii maqaa odoon na hin biran darbu jedheetuman itti dabalee dubartiinis rooloo baay'ee taphattee baay'eedhas kan turani amma yeroodhaaf ishiidhumaan maqaadhaa. Warra biraa Afaar keessaas warra biran darbee beekta Afaar keessaas miseensa ta'anii kan biraa eenyu kan immoo miseensa ta'e karaa saniini Adaree keessa miseensa itti ta'anii warri Adaree tokko Adareen immoo anaafuu michuudha hoggaan Adar dhaqee gaafa mataa duraa mana isaatu kan hin qubadhe isaan keessaas miseensa turanii warra Oromoo hin ta'in jechuu kooti. Naa hokka dhugaa ta'e hundumti isaaniitu Machaatu Lama jennaan Oromoo duwwaa miti waa Minilikin konkordii ta'an hundumtu kan keenya jedhanii garaa bal'ifatanii raawwatanii kan fudhatan ture Machaatu Lama. Deebi'ee waan nu fudhatti fakkaanne wanni akkasii sun karaa fuulduraatitti kanuma hoggaan ittisin dheerechuu irraa fadhee gaafite. Gaaffiin kun dhumaallee maal ture dammaqiinsa saboota kabiroof bu'aa buuse qabaa kan jedhudha waldaan Machaaftuu Lama gaaffii deebii keessan keessatti waan deebistan natti fakkaata. Gaaffiin kun inni itti aanu obbo Abarraa fi obbo Abarraa waldaan Machaaftuu Lama waggaa 50ffaa kabajataa. Kana jechuun immoo gootoowwan lubbuu isaanii saba isaaniif dabarsanii kennan yeroo itti yaadannu seenaa walakkaa jaarraaf uummata Oromoo sossoosaa ture. Irra deebinee yeroo itti ilaalludha. Dhimma guddaa fi olaanaa kana biyya keessatti Oromoo abbaa dhimmaa gidduutti kabajuuf yaalameera kan jedhudha. Yoo hin yaalamne ta'e kana gochuuf carraan isaa jira kan jedhudha gaaffiin koo. Tole gara dhumaarra sitti isin nageenye biyya keessatti kabajuuf yaalameera moo kan jedhu? Dhimma guddaaf olaanaa kana biyya keessatti Oromoo abbaa dhimmaa gidduutti kabajuuf yaalameera kan jedhudha. Yoo hin yaalamne ta'e kana gochuuf carraan isaa jira kan jedhudha gaaffiin koo. Warri
jaarmaa kana geggeessaa turanii hojiirra hamma dhaabbatanitti itti gaafatamaa turanii duratti waggaa 30 dura kabajanii turanii ammatti hin danda'amne yaalanii hin danda'amne isa dhiisii waa sana kabajuu bal'isanii sana kabajuu dhiisiiti waajjira tokkollee qabaatee banaa ta'ee hojjechuu waan hin dandeenyee fi biyya keessatti haalli kun ammatti ta'uu hin dandeenye yaalameera hin danda'amne ammoo hawwiin nuyi qabnu inni amma nuyi goone kun sanaaf karaa banaa gara fuulduraatti akkuma atuu jette abbaan biyya isaa keessatti biyya jaarmaan sun itti dhalate keessatti ayyaanni kun kabajamuu qaba yaada jedhuuni kan asii nuyi goonu amma godhaa jirru kuni sana faasiliteet nu godhaa abdii jedhu qabna gabaabaatti biyya keessatti hin danda'amne kanaafitu in exile alatti nutillee aluma jirra kanaaf jaarmaan kunillee ammatti kan amma hagaya tokko ta'uuf deemu jaarmaan kun in exile waggaa 50 kabajataa dhibbuu kana goonu silaa kan gammachuudhaani namni biyya keessatti akka amma duratti obboloota qo'aa ta'anii walitti dhufee kaabaa kibbaa bahaadhiyaa walitti dhufee Oromoon sirnaan gammachuudhaan kabajachuu danda'u amma alatti yeroo goonu karaa tokko gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Dhiibbaan uummata keenyarra gahu TV association amma naga'u biyyarraa cufanii akka hin hojjenne godhanii deebi'anii waa takka godhuudhaaf ayyaana kanallee kabajachuudhaaf carraan yeroo itti cufamu gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Karaa biraa immoo nuti warri ala jirru kuni dhimma sana yaadannee dhimma kana lafaa kaafnee akkanatti warra jaarmaa kanarratti wareegamanii kan amma haasaa ture yeroo gabaabduu keessatti uummata sana bu'aa akkanaa kennan yaadannoo goone ayyaana kana kabajne biyya keessatti deebi'ee akka godhuu fi akka biyya keessatti kabajamuu fi isa kanaaf karaa bana jenneeti kan asitti goonu so har'a inni dhufu kun in exile ta'a inni yeroo gabaabaa keessatti garuu biyya keessatti godhama jenneetu abdii qabna kunis immoo hojii nuyi goonuun tattaaffii nuyi goonuun Oromoon bakka jiruttuu godhee jennaan babal'ifnee addunyaa irratti North America keessatti qofa osoo hin ta'in everywhere in Europe bakka jiran hundattuu Oromoon akkanatti yoo kaasee waan amma haasaa jirru kana dhageessisee jaarmaan kun yeroo gabaabaa keessatti biyya abbaa isaatiitti deebi'ee kan amma kana gaafatte kana hojiirra oolchuuf ni danda'a abdii jedhu dhibbarraa dhibbatti hin qaba. Baay'ee gaariidha ulfaadha. Profeesar Mahammad jalqabni baroota 70 seenaa Oromoo keessatti qooda olaanaa inni qabu inni guddaan egeree uummata Oromoo daandii saaquu isaati. Bara kana keessa barattootaaf hayyooti Oromoo harka lafa jalaan wal ijaaraniif teellana kan Oromoo marti keessatti qooda fudhate qabsoon hidhannoo walabummaa Oromoof murteessaa ta'uu isaa jarreen lafa kaahan mana barnootaa waldaaf Maccaaf Tuulamaa keessaa kan bahan ta'uu isaanii kitaaba isin lachuu barreessan keessatti ibsameera. Abaawoon waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa dhalate jechuun ni danda'ama. Waldaan Maccaaf Tuulamaa waldaa wal gargaarsaa ta'ee osoo jiru seenaa qabsoof siyaasa Oromoo keessatti jijjiirama hangana ga'u akkamiin geessisuu danda'e? Abaawoon waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa bahe jechuun wahuma seenarratti rarra'ee wahuma dhugarratti rarra'ee waan akarra rarra'ee dhuguma jechuu warra achi keessatti miseensa tahanii isa keessa turan tamaarii turanii yuunivarsiitii turan isaanumaatu booda dhaaba san dhaaba san wanni dhaabaniifis himullee dila kana nan barbaachiftu ummanni keenya even civic association illee godhuu namatti hin dhiisanii biyya san keessatti Oromoon akka ummatatti ilaalamee identity isaa kabajee if kabajee afaan isaa kabajee biyya isaa keessa boonee mataa ol qabatee jiraachuu kan dandeenye harkaniiti
karaa nagayaa tokkolleen kan baasu hin jiru jaanii armed struggle lola sibiilaa jechuu san eegalan jechuu sun outcoming sanii arraan tana waan nuti barbaannullee arkannee bakka ummanni keenya hedduun kan itti dhume bakka silaanidha inni jenne sanillee dhaquu baanne at least biitti Oromiyaa ta'uun isii identitiin isii beekamtee maap irratti beekamtee waa takka jiraachuun kan achi keessaa baate jechuu kar tokkoon waan laaftuu miti wanni achiifdi ta'e karaa kaaniin akka ummanni keenya barbaadutti guututti biyya isaa keessatti abbaa biyyaa tahee ifiin if bulchee jiraachuu akka danda'u ammallee bakka san hin geenye wanni sun nama agarsiiftu civic association taate akkuma reefu abarraan deddeebisee jarri kunis dubbatanitti ar'aan tana taa guyyaa 50 biyya san keessatti biyya ummanni keenya itti dhalatee biyya ummanni keenya itti majority biyya incoming Ethiopia economic Ethiopia ummata keenya irratti qabeenya keenya irratti rarraatutti civic association guyyaa 50 isii itti kabajuu hin dandeenye keessatti hayni ummata keenya arrallee ni dhiitama jechuun akkuma durattiiti waa takkallee wanni jijjiirame hin jirtu jechuu karaa saniin at least haqa namaa eegutti saniif wanni 1970 keessa ka'ee ummanni keenya ifirratti iyyee ifi lolee dhaaba cimaa jaaratee lafaa ka'uun waan hedduu nama boonsaati ammaan tanaa sanumatti deebi'an malee karaa biraatu hin jirre ummanni keenya yoo humna hore malee yoo jabaate malee wanni nama jabeessaatis dhaaba qabaachuu dhaaba cimaa qabaachuu dhaaba nama kaasuu danda'u dhaaba nama inspire godhuu danda'u yoo yaada 1970 san gubbarratti deebi'uu baanne akkuma duratitti haqa keenyaas democratic right keenya jechuu kiyya human rights keenyaas violate godhaniifuma bulan jechuu kiyya sitti dheereessee dhiifama guddaa. Waan rakkoon qabu Profeesar Mahammed mee gara Profeesar Asaffaattan jaha. Profeesar Asaffaa rifee loltooti irraan deebi'aa riphee loltooti Elemoo Qilxuun hoogganamaniif baddaa Carcar keessatti sochii eegalaniif jarreen harka lafa jalaan Finfinnee keessatti ijaaramee dammaqiinsa Oromoo ol kaasuuf kan sossohaa ture gareen Bakkalchaa waliin qunnamtii uumuu isaanii kitaaba keessan keessatti addeessitaniitu qunnamtii kana keessaa maaltu as ba'e? Dhugaadha warri wallaansoo qawwee calqaban Elemoo Qilxuufaa biyya alaatti leenjifamanii ol deebi'anii gifee biyya alaatti leenjifamanii ol deebi'anii ummata biyya keessaa harka lafa jalaan of ijaaranii jiran wajjin quba ol qabu walitti hidhatanii jiru. Jaarmaa kanaaf hundee karaan qawweedhaan loluu barbaachisaa ta'uusaa Elemuu Qilxuu hojiidhaan Elemuu Qilxuu fi hiriyoottansaa hojiidhaan mirkaneessanii waan inni UF sana hojiirra oolchuudhaafitu warri harka lafa jalaan socho'aa turanii jaarmaa ijaaruutti gara ciminaatti adda bilisummaa Oromoo ijaaranii ciminaan karaa poolitikaa fi karaa qawweedhaan loluus harka ol qabatanii akkamiin godhatamu waan godhameef kun hundee guddaa lafa kaa'e jechuudha adda bilisummaa Oromoo akka ijaaramee gara fuulduraatti socho'uudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Abarraa seenaa uummata Oromoo keessatti qooda olaanaa kan qabu waggaa 50ffaan waldaa Maccaa fi Tuulamaa kabajuuf qophii guddaarra akka jirtanitti hubanna. Sirna ayyaana kanaa akkamitti kabajuuf adeemtu? Sagantaa kabajaa kanarratti maaltu dhiyaata? Eenyufaatu irratti dhiyaata? Eenyufaatu irratti argama? Keessummooti keessan eessaa dhufu? Galatoomii ayyaanni kun akkuma duratti jedhee hagayya gaafa tokko 2014 asuma magaalaa Waashingtenitti
hagayya tokko akka nuti yaannutti guyyaa Macaa Tuulamaa ta'a sagantaa dheeraa qabna. Sagantaan kun bakka 3tti qoodama. Sagantaan waliigalaa ganama sa'a 9 irraa ka'ee hamma galgala halkan midnightitti dhuma. Inni duraa inni jalqabu hiriira yookaan raaliidhaan jalqaba. Sa'a 9tti White House fuulduratti wal geenya. Achirraa kaaneetu gara State Departmentitti deemna maarchi goona jechuudha. Akkaataa nuti yaannetti akkaataa itti qindaa'aa jirutti hiriira yookaan raalii godhamu kanarratti bifa kana dura ittiin deemnurraa xiqqoo adda goonee qopheessuu yaalaa jirra. I hope successfully taana jennee yaanna. Hiriira sana keessatti waan nuti calaqqisuu barbaannu tokko kanuma amma haasaa oolle kan Macaa Tuulamaa godhaa ture waan Oromoon waan gaarii Oromoon qabu sana hunda kan calaqqisu inni kan biraammoo waan uummata guddaa kanarra uummata seenaa guddaa qabu afaan guddaa qabu population wise biyya sana keessatti maajoorii ta'ee dararan guddaan irra gahaa jiru kan maas miidiyaaf namni alaawaa takkallee gurra kennuuf hin dandeenye kana isa kana lamaan wal bira qabnee mul'isuudhaaf jenna. Akkaataan itti mul'isuu barbaannu maalinni tokko akkuma kana duraa chaantiin sloogaan waan akkanaatu jira. Inni kan biraa tiraakota makiinaa jechuudha. Tiraakii 6 qabna. Tiraakii 6 kanarratti waan Macaa Tuulamaa ilaaluu waan seenaa Oromoo ilaalu, waan aadaa Oromoo ilaalu, meeshaa adda addaa fi katabbii adda addaa on the side karaa tiraakii fi karaa fuulduraatiin goone kan biraa waan Oromoo irra gahaa jiru amma biyya Oromoo keessatti amma yeroo amma haasofnu keessatti waan Oromoo irra gahaa jiru in audio clips danda'ame jennaan akka namni alagaa kun kan waan alagaa Oromoon jedhe kana yoo arganne waan akkanaa walitti qabne akka dhagaan viizhuwaalillee viidiyoo kilipiin akkanaallee argamee jennaan isa kanaanitu tiraakii ammanaa 6 kana kan dhimma itti baana jenne kanaafi inni kun Macaa Tuulamaa jenereeshinii irraa jenereeshiniitti kan deemu ta'uusaa mul'isuu fi ijoollee xiqqoo kanallee akkaataa itti keessaa qooda fudhatan wanni goonee jirra qopheessinee jirra. Hiriira kanarratti nama Oromoota hundumaatu akka jaarmaatti kan jiran jechuun hawaasa Oromoo waldaa dubartootaa, waldaa dargaggootaa, hoosaa, waldaa amantootaa kan siyaasaallee hunduu keessaa qooda akka fudhatan barbaannaa affeerree jirra ni dhufan jennee jirra. Bakka adda addaatiillee Waashingtan qofaa osoo hin ta'in isteetii Ameerikaanii keessaa Kanaadaarraa namoonni dhufaa jiranii kan hiriira kanarraa qooda fudhatan kana State Departmentiitti amma yeroo geenyu waan kana ilaalu waan jaarmaa Macaa Tuulamaarraa ga'e seenaa amma haasaa turee fi walii galatti immoo waan Oromoo irra gahaa jiru isa kana ibsachuudhaaf yaadaa qabna. Kuni kan ganamaa sagantaa tokkoffaadha jechuudha. Isa booda waa'ee sa'a takkatti gadhumee booda boqonnaa fudhatanii as waajjira Macaa Tuulamaatu jira 811 Abshir Street achitti laatanatu jiraachuudhaaf deema. Laatana erga godhatanii booda sa'a 4 walakkaarraa jalqabee Ukraine National Shrine 4250 Harwood Road achitti public meeting itu jira. Yaadannoo waggaa 50 Macaa Tuulamaa kan amma haasaa oolle keessummoota biyyarraa affeerree jira. Warra biyyarraa dhufantu jiru. Warra waldaa Macaa Tuulamaa keessatti hooggana turantu jiru. Warra nuti yaamnee hayyama argachuu dhabanii hafantu jiru. Warra immoo hayyama argatanii nu dhufantu jiru. Warri achi ta'anillee waa dubbachuu barbaadantu jira. Hammana kana kutataadha namni jechuudha. Isaan kana turraa qooda fudhata. Kan biraa
namoonni Macaa Tuulamaa keessatti dura yeroo bu'uureffame keessa turan warra hidhamantu jiru. Isaan kun affeerree jirra akka guest of honors irraa qooda fudhatanii isarra darbee namoota alagaa kan Oromoo hin ta'inillee kan dhimma Oromoo deeggaranii fi kan for justice and democracy namoota dhaabbatan kan affeerreetu jiru. Keessummoota qabna haasaatu godhama isa kana isarra dabarree immoo genereeshinii ammaa kanallee toochin abbootiin keenya kaasani genereeshinii ammaa kanatti illee haa darbu jennee waan yaannuu fi warra genereeshinii amma qubee genereeshinii kanarraallee namoonni affeeramanii achirratti akka yeroo gabaabduudhaa fi haasawan ni qabna. Isarratti qophii adda addaatu jira waan nuti waan gurguraman kan akka kitaabanii kan akka brochure kan seenaa Macaa Tuulamaa ilaalu waliigalatti seenaa Oromoo kan ilaalu waan akkanaa qophii akkanaa goonee jirra. Inni erga raawwatee booda diinariitu jira. Isa booda halkan Macaa Tuulamaatu jira. Halkan Macaa Tuulamaa kan Muhammadi jedhaa jirtu aadaa uummata keenyaa ilaalchisee akka jiraatu qophaa'ee jira. Hamma midnightitti silaa halkan guutuu utuu gooneenuu ta'a. Ammoo borumti isaa walga'iin oosaa waan jiruufi hamma halkan walakkaatti midnightitti sagantaan sun akka itti fufu barbaanna. Warri kana qopheessanii artistoota Oromoo hundumaa hamma dandeenyetti hamma adreesii isaanii argachuu dandeenyetti hundumaa affeerree jirra. Calqabee hangafticha kan hamma duratti jettu yeroo afaan qalloo kan Macaa Tuulamaa wajjinii irraa qooda fudhataa ture miseensa kan ture Alii Birraarraa calqabee hamma dhiyoo kanatti warra jiran hunda affeerree jirra. Isaan keessaa hammi tokko namni hamma 5 ta'anii galgala sana proogiraama sana nu gaggeessanii akkanatti halkan gammataa halkan gaarii inni kan guyyaa inni public meeting sunis kan barnoota irraa argannu kan gara fuulduraatti immoo kan abbootiin keenya godhan kana irratti hundoofne jaarmaa kana akkamittitu gara fuulduraatti bal'ifne ijaarree daasporaatti kan ijaarame kuni deebi'ee biyya keessatti akkanni biyya baasaa keessatti akkanni deebi'ee hojjetu akkam goona ta'anii sana keessa akkamitti bahuu dandeenya jaarmaan hamma nagaannu jennu kuni biyya sana keessatti waajjira takka ijaarrachuu hin dandeenye dhorkamee fi horiin dhabamee miti abbaa akkuma amma durattaa isaanii Oromoon guyyaa takkatti maallaqa amma sadeetti dhangalaasa ture ayyamni nagarre hin argamne mana kiraa keessatti hojjetaa ture isa sanallee itti cufanii kan amkoon duratti jedhee waa takka akkan hin hojjenne godhamanii jiranii nufanii warri isaa hojjetaa turanii amma kan durataa ture yeroo sanaa kan akka obbo Dirribii Bokkuudha hojii dhaariyamee amma ammaatti illee hojii dhuunfaa malee hojii argachuudhaaf rakkoo keessa jira. Isa kana reverse godhuudhaaf jaarmaa kana alatti as fiduu diyaasporaatti as baasuu sun ta'in biyya keessatti deebi'ee akkana ta'uufitu akkan ijaaramee akkuma kana duraatti haala amma jiru kana keessatti akkan Oromoodhaaf bu'aa guddaa kennuu irratti hojjetaa jira. So ayyaanni kun namoonni nutti dirmatanii jennaani namoonni dhufanii irraa qooda fudhatanii jennaani bu'aa guddaa fida jennee abdanna. Baay'ee gaariidha obbo Abarraa Galatoomaa. Profeesar Mahammed waldaan Macaa Tuulamaa fi adda bilisummaa Oromoo of haaromsanii akka sirna gadaa siiqqeetti of ijaaruu qabu. Kanaan booda gargarchiisanii gamaaf gamana dhaabbatanii dhaabbachuu irraa of qusatanii garaagarummaa jiru sirnaan furachuuf of ijaaruun barbaachisaa ta'uu isaa kitaaba kana keessatti gorsa dabarsituu rakkoon yeroo hundaa Oromoo diigu maali furmaati isaa hoo? Gabaabdutti rakkoon gayyuu Oromoo diigu waa lama. Takka warri nu bulchuuf galgala ganama hojjetu ummanni keenya akka diigamu dhaabni jiru cuftinuu namni wal afaan garagalee akka wal nyaatu namni keenya xiqqoo fi guddoo irratti intarestii fi wallaalee waan biraa akka godhu
karaa dirreetiinis karaa dirreen ta'eenis daariktilii jechuu kiyya galgalaa ganama hojjetan jechuu. Talamaddiiti dadhabinsa keenya namni akka gaariitti hin dammayne wal biraas hin dammayne kaayoon Oromootu waan isiin taaten beeyne ammaan tanaas takka dirree jirtu yeroo dheeraa yookaan 23 qabsoon Oromoo fuula dura hin deemne ibsosobuun barbaachisu ummanni tokko yoo dadhabees jabaachuu danda'a. Karaan tana laafaa boru jabaachuu danda'a. Kana baranii karaa kamiin intaressiin ummata keenyaa jabaate karaan ummanni tokko itti jabaachuu danda'u dhaaba qofa wanni biraan jirtu. Dhaaba nama walitti qabuu danda'u, nama qindeessuu danda'u, nama inspire godhuu danda'u. Ammaan tanaas yoggaa dubbillee dheereyse yoggaa 20 dabarte kana atleast yoggaa 10 dabarte kana warri politikaa Oromoo keessa jiru waluma nyaachuun gizee balleeysanii diina irraanfatanii akka namni keenya abdii muruu godhan sun dabarte isaan qubatti laachuuf kan hin ta'in waan dabreerraa namni barnoota harkateeti wahuma baduma duratti isan galgalaa ganama laaqachuurra akka haareetti haareeysanii akka ifi jabaatanii ummata keenya jabeessuu danda'an godhuu barbaachisa. Kanuma duratti karran deebina hangabaabduti taniin jiru waan dabreerraa barnoota harkannee karaa kamiin intaressiin ummata keenyaa dantaan ummata keenyaa ummanni keenya biyyeessaa keessatti akka abbaa biyyatti mataa ol qabatee boonee kan nam tokkollee hin sodaatin kan gadi hin qabatin if bulchee akkami jiraataa namni kanarratti yaaduu nama barbaachisa. Tanaaf keessaa warri politikaa keessa jiru isinis warri miidiyaa keessa jirtan roolii gaarii taphatanii namni akka dammaqu intarestii isaa akka baru intarestiin Oromoo maali kana barsiisuu ni barbaachisa jechuu gabaabdutti. Baay'ee galatooma Profeesar Mahammad. Profeesar Asaffaa mee kitaaba kanarratti gaaffii tokkoon qabaa. Oromummaan saboota Afrikaa sirna kolonii jala jiran hundaa booda ture baroota 60moota keessa mul'achaa dhufuu isaa kitaaba keessan keessatti barreessitaniittu mee kanaaf sababi jiru maali? Sagalee Oromoo maaltu kaamsee ture? Sabboonummaa Oromoo inni haarawaan yookiin baraniin maaliif baroota 60moota irraa qofaa maddaa? Mee kana dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsuu dandeessu? Gaafa gaariidha. Yeroo Oromoon sirna Habashaa jalatti kufee kaasee Oromummaan dur dagaagee bara gadaa jiraachaa ture. Oromoon karaa ilaalchaa, karaa aadaa, karaa politikaa ofitti ijaaree ture. Hin sharafame gandatti caccabee Oromoo iddoo meeqatti cabsanii maqaa adda addaatti kennanii achumarraa kaasee Oromoonis yaadisaa gadi bu'aa deemee ofiisaa aadaa isaa calaqqisuu caalaa rakkina jala waan tagaleef aadaa namarraa injifachuu, of dagachuu, of irraanfachuu calqabee egaa karaa alaa kan itti dhufe Oromoo keessattis karaa mataa isaatiin rakkoo itti fide qabu jechuun maal jechuudha waan ergisaa, waan yaada ergisaa, aadaa ergisaa fudhachuu calqabee kansaa kan inni ittiin durboonu illaallaafee garuu 60 kaasee 60 keessaa kaasee Oromoon akka Macaa Tuulamaa ijaaramanii Oromummaa isaa dur gandatti nyaaf jechabsee noishinaal Oromummaa akka biyyaatti akka uummataatti karaa aadaa isaa karaa politikaa karaa dinagdee yaaduudhaan tokkummaa isa jabeessee akka lammaffaa ijaaramu godhe. Kanaaf hundeen national Oromummaa isa dur bara gadaa ture deebisanii ijaaruudhaan Oromoon akka ol qabatee socho'uu jalqabe. Haa ta'u iyyuu malee akkuma Oromoon ol qabatee socho'uun nyaafi dafee itti ka'uudhaan
akka oromummaan hin dagaagne akka oromummaan karaarraa maqu akka oromummaan amantii ganda ofgatuu of tuffachuu itti gadi caccabee namni of ijaaree akka uummataatti ol lukaa dhaabbachuu dhiisee rakkoo guddaa keessa gale. Egaa warri baay'ee dammaqan Maccaatu Lamaa keessaa akkuma sila jedhame nyaata cabsee jedhu Maccaatu Lamaa nyaata balleessee jedhu bifa haaraan harka lafa jaraan of ijaaranii ollaansuun qawwee calqabanii haa ta'uyyuu malee ammallee rakkoon tuttuusu hin banne mataa nama baay'ee keessatti oromummaan akka gaariitti hin dagaagne namni baay'een garri kaan ol dagaagu garri kaan ammallee ugataa garri kaan gandaa yaadaa garri kaan amantii yaadaa civic organization ijaarratee akka ummataatti asii ol of ijaaruu hin dandeenye warri poolitikaa asii gadi ijaaran ummata biratti akka gaariitti isaanis yaada ergisaan wanta deemaniif ummata kana akka gaariitti sochoosuu hin dandeenye ummata illee gaariitti isaan dhaggeeffachuu hin dandeenye. Kanaaf yoo oromummaan akka biyyaatti akka aadaatti akka naashinaalizimii yookiin sabboonummaatti deebisee of ijaaree ummata kun ofiisaan lolatee gara fuulduraatti socho'e malee ammallee rakkoon kun ammallee nurra jira. Rakkoo kana jalaa bahuudhaaf ummati kun civic organization akka Maccaatu Lamaa ijaaruudha. Political organization waan akka adda bilisummaa Oromoo kana jabeessanii ijaaruudha. Karaa tokko qofaatu ijaaruun hin ta'in karaa politikaa qofaa ijaaramuutu hin ta'in anis politikaadha kan deemadee iddoo meeqatti of caccabsee ijaaruutu hin ta'in ol duukaa dhaabbatee humna tokko ta'ee nyaapha dura dhaabbachuudhaan kana gochuudhaaf Oromoon aadaa isaa durii aadaa gadaa aadaa siiqqee kan akka deeffateetu rakkoo jalaa bahuu danda'a akka ammaa kanatti deemuun irra hin jiru deebisee of jabeessee nyaapasaa yeroo dhiyoo keessatti mo'atee abbaa biyyaa kana ta'uu danda'u mamiin tokkollee hin jiru. Baay'ee galatooma Profeesar Asaffaa. Mee Profeesar Mahammad Waldaan Maccaaftuu Lamaa hundeeffamee yeroo muraasa booda nama hedduu akka miseensaatti qabachuu danda'eera. Isaan kana keessaa barattoota Yuunivarsiitii Haayilasillaasee kan turan sanyii akka warra Maammoo Mazammir, Ibsaa Guutamaa, Baaroo Tumsaa, Makonnan Galaan, Xaalii Abdii fi warreen kana fakkaatan. Maammoo Mazammir bara 1968 mootummaa Haayilesillaaseetiin walitti ajjeefamu dargaggooti isaan hafan garuu dargaggoota adda bilisummaa Oromoo yeroo jalqabaa ijaaran keessaa jarreen qooda qabaatanidha. Haala kanaan bara 1965 hiriirri mormiin jalqabaa lafti qotee bulaaf jedhu yeroo jalqabaaf qindaa'ee miseensota waldaa Maccaaftuu Lamaa kan ta'an durataa tokkummaa barattoota Yuunivarsiitii Haayilasillaasee kan ture Baaroo Tumsaa fi pirezidaantii paarlaamaa Itoophiyaa obbo Tasammaa Nagarii ta'uu isaanii seenaa isin barreessitan keessatti ifeera. Haalli kun maree waldaa Maccaaftuu Lamaan qindaa'e jechuudha. Haala akkasiin jalqabame kun jijjiiramni inni impaayera Itoophiyaa keessatti argamsiise maali? Kun gaaffii koo ishee dhumaati Profeesar Mahammad. Gaaffii hedduu gaariiti. Exaggerated gootanaan hin malee Itoophiyaa keessatti national question warri kaase lama warra Eertiraatii fi warra Oromooti. Karaa hedduu 1960s keessa yogguu Mangistuu Haayilasillaasee garagalchuu ka'ee achi booda warri ofiisaroonni lafa jalatti wanni kataban irra guddaan isaa waan naashinaal question irratti maqaa ofiisaroota sanii yogguu laalte maqaan isaanii laastineemiin isaanii uummata Oromooti. San qofa kan hin ta'in even namni dura national question gaazexaa yuunivarsiitii keessatti kabarreesse waalilleen mokonnin namni ja'aniin kan ammaan tana xiqqaa guddaan dubbatu akaakoon isaa nama Oromooti. Maal jechuu kiyya gabaabdutti waan Oromoon hin qabne kileem godhuu kan hin ta'in
ishuun Oromoo namatti dhagahamuu laal namni oppressed ta'e miidhaatutti dhagahamaa beekta maal na yaadachiifte seeta dubbiin tun Jeneraal Taaddasee Birruu maal jechuu ture jedhan maali ummanni miidhaan ittiin dhagahamne ummanni miidhaan ittiin dhagahamne naman dammaqiin jechuu ummata keenyaatu miidhaatutti dhagahamuu eegale 1950s keessa san duraas 1960s keessa sabboonummaan Oromoo cime yogguu jennu dur hin jiru jechuu miti beekta 1960 keessatti akka organized taheeti akka humnaa tahee as bahee akka ideologiitti as bahee san malee ummanni keenya duriis eega moohaman boodaas moohamanii nama jalatti hin hafne jechuu kiyya gamaa gamana hanqa danda'anitti tattaaffii godhanii turanii effortii godhanii turanii ammoo waan wal gurmeessanii dhaaba ta'anii wanta hin ta'in jecha jabaachuu hin dandeenye si gabaabsuuf dubbillee sirraa addaan faffacaase dhaabni kun dhaabni Maccaa Tuulamaa politika Oromoo guusan jiru keessaa hibahe keessaa bahuu qofa kan hin ta'in rakkoo Oromooti kan isaan kaase ummata bal'aa kana kamiidhamu isaanis itti dhagahamteeti yoo ummanni keenya dammaqee waan kana ifirraa jijjiiruu dandeenya jedhanii lafaa ka'an jechuu ibidda tokko qabsiisan ibiddi isaan qabsiisan onnee namaa keessatti hafe ibidda saniitu arrallee nama keessatti dhagahama jechuu waan gabaabduu waan xiqqaa miti kan isaan godhan really armed struggle illee eegaluu baatan yaada isaan ka'aniin armed struggle sun lafaa ka'ee arraan tana ummanni keenya ka addunyaarra faca'ee jiru bakka jirutti tokkolleen yoo wal nyaatellee laalaan kan ittiin dhagahamne hin jirtu tun waan Maccaa Tuulamaa lafa keessa jechuu contribution isaan godhan laaftuu miti gabaabduutti dubbisitti heddummeesse sacrificein isaanii bilaashitti hin taane ummata keenya dammaqsan jechuu asumatti sii dhaaba. Baay'ee galatooma raadiyoon Afuura Biyyaa gaaffiif deebii waggaa 50ffaa waldaa Maccaa Tuulamaa ilaalchisuudhaan qopheessite asirratti raawwatti dhaamsi darbuu qaba jettan yoo jiraateef itti fufaa obbo Lubeessan irraan eegala. Egaa kan erga silaa dubbanne sanii walitti dhaabbata nu amma baay'een keenya bakkeedhuma waan nu qopheeche dhaquutti yaannee jirra hubadhee hoggaan laalu namni baay'een dhumanii jiru nu warri hafne kuni tattaaffin nu goonu nurraa akka dhaalamu warri dargaggeewwanii kan kana dhaggeeffatan hadaraa kanan jedhuuni kuni amma isaan eeggataa dulluma keecha kan kana nurraa fuudhaa jennu waldaan Maccaa Tuulamni biyya alaa keechatti miseensa xiqqoo qabaa qaanituu natti dhaga'ama hoosa waldaa Maccaa Tuulamaa ta'uudhafi akka ulfinaatti uf laalu daftara xiqqoo tokko qabu walitti agarsiisuu anis qaba jedhanii namni immoo didicheetuma itti miseensa ta'a ummanni keenya maaltu isaan tuqe alatti kan nama rakkisu hin jiru maalumaaf waldaa Maccaa Tuulamaa kanatti miseensa hin taane kan ala jiru kanatti jedheetuma nuuf gaafadha ammas kanan kadhadhu sababa raadiyoo keetii godhadhee waldaa Maccaa Tuulamaatti miseensoma kan miseensomtanii 3 fi 4 bakka jirtanitti Maccaadhuma Tuulamaa isinis Maccaa Tuulamaa ofii moggaasudha saniin achi waldaa Maccaa Tuulamaa kan ala jiruun wal quunnamtii calqabuudha kan immoo
hoo akkasitti baay'annee bakka hundumaa jiraanne malee biyya keessatti deebi'ee dhaabbachuu hin danda'u. Jaajarana kanuma kanan jedhu miseensa Maccaa Tuulamaa waldaa Maccaa Tuulamaa ta'uun nurra jira. Kanuma kanan himuu barbaadu. Obbo Lubee galatooma. Obbo Abarra dhaamsa dabarfattan qabdu koree qindeessituu bakka bu'aate. Gabaabaadhumatti yeroo sirraan fudhadhu. Ani maqaa boordii Maccaa Tuulamaatii fi maqaa koree qindeessituutiin akkasumas immoo maqaa abbootii keenyaa warra ammaa maqaa isaanii kaafnee haasaa turre jaarmaa Civic Association Oromoo boonsaa kan Oromoo fuudhee bakka ammaa irra waan Oromoo haasa'u nu ga'e maqaa isaaniitiin keessaaruu Oromootni naannoo Ameerikaa kaaba jiraatan jechuun kiyya Ameerikaa fi Kanaadaa jiranii guyyaa Oogasti gaafa tokko waan amma nuti qophii waggaa 50 nuti goonurraa danda'anii jennaan ammuma fedhe jibbaata godhanii nu wajjin dhufanii akka qooda keessaa fudhatan qooda irraa fudhatanii ayyaana bal'aa kan nama boonsaa kan diina rifachiisu kan warra biyya jiranillee ijoolleen keenya nuu jiranii jaarmaan keenya kun dhageettii qabaa addunyaa irratti dhageettii argataa jira nu deebi'aa jira jedhanii abdii akka nurraa horatanii fi affeerraan godhaa kottan wajjin dhaabbadhaa guyyaa takka jaarmaa ammanaatii akkana fakkaatu kennuun yoo xiqqaate malee waan guddaa miti isin eegnaa isin affeeran jedha kan biraa immoo akkuma obbo Lubeen jedhee bakka jirrutti warri dhufuu dandeenyu dhufne warri bakka naannoo jirrutti waldaa kana itti makamnee miseensa keessatti taanee sagalee abbootiin keenya dur qaban kan amma ukkaamame kana kan biyyarraa buqqa'ee akka nu jenne godhame kana akka ni deebi'u gochuudhaaf all over the world diaspora warri jirru irratti akka hojjechuu dandeenyuu fi keessatti miseensa taanee damee isaa babal'ifnee biyyatti akka ni deebi'ee biyya abbaa isaatiitti galu yeroo gabaabaa keessatti dhiibbaa gochuudhaan akka dandeessifnu godhuu irratti waliin dhaabbannee jennaanii kan abbootiin keenya yeroo sana yeroo gabaabaa keessatti agarsiisuu danda'an waan agarsiisuu nu dhowwu hin jiru affeerraan isinii godhaa akka taanee dhaabbannuun jedhaan. Profeesar Mahammad yaada dhaamsa dabarfattan qabdu. Kanuma amma jaamte kana rabbi matatti nama keenya naqee akka asitti biraanchiin dhaabbattu guyyaa saniis namni danda'u cuftunuu keessaa'u namni naannoo Washington jirufaa achirratti argamee guyyaa sana akka gaariitti akka kabajan dhaamsa obbo Lubee fi obbo Abarraan kaasan kana akka gaarittiin itti gaccimsuu barbaada rabbiyyaa dantaa ummata keenyaati achitti argamaa anan kanumaan jedha. Fayyataa Profeesar Mahammad. Profeesar Asaffaa isin yoo dhaamsa dhaggeeffattoota keenyaaf dabarfattan qabdu. Nan qaba. Dhaggeeffattoota waan dabarsu ummati tokko ummatni ijaaramne ummata facaa ummata humna hin qabne ummata nama jirtuun itti taphattuudha. Kanaaf ummata Oromoo kana hubatee waldaa Maccaa Tuulamaa abbootiin keenya dhiiga isaanii facaasanii nu ijaaran civic organization akkuma buloottan keenya dubbatan deebisanii ijaaruu itti aansee immoo politikaa Oromoo jaarmaa politikaa kan giddu galeessatti uummata Oromoo wal duukaa sochoosu kanatti aansee immoo woboo adda bilisummaa Oromoof warra Oromoo Liberation Army yookiin immoo woboo jabeessuu kana yoo of ijaarree kan hundumaa cimsinee taane malee gara fuulduraatti tarkaanfachuu hin dandeenyu uummatni ijaaramne humna hin qabu facaadhaa baay'inni isaan gatiin qabu kanaaf of ijaarruu akka kana duraatti facaanee keenya walitti qabuun gatiin qabu jaarmaa Maccaa Tuulamaa keessatti walitti qabamnu jaarmaa hundumaa keessatti walitti qabamnu humna taanee biyya keenya deeffachuudhaaf akka kaanu waamteessinee godha kanuma.
Obbo Lubee Birruu, Obbo Abarraa Tafarraa, Profeesar Mahammad Hassaniif Profeesar Asaffaa Jaallataa waamicha keenya kabajanii sagantaa kana irratti qooda fudhachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedhaa. Fayyaa tahaa nagaatti. Ulfaadhu nagaatti. Galatoomi nagaatti. Atillee galatoomii galanni kee bilisummaan hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.